بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتو تخينيا ماتين تكا قدان وندي خيسنو ربين بلا خيسا جرو تنا خيسا ربين اجانو هباسو ربين dhiiga goota keenyaatillee nuuf haa baasu. Dhugumatti Oromoon guyyaarraan tanaa goota dhabde. Haacaaluu jechuun qabeenya sabaa Oromooti. Haacaaluu jechuun galata guddaa nama nurraa qabu. Insha Allah nama yoo Rabbiin fedhe nama bilisummaan isaan goolabamtu jennee abdii irraa qabnu bi'idhnillaahi tabaaraka wa ta'ala ni godhamas insha Allah. Haacaaluun injina takka motora qabsoo Oromoo ture. Haacaaluun nuclear bombirra wayyaanee fi nafxanyaadhaaf nuclear bombii daran akka malee onnee isaanii mataa isaanii kan gaqqabsiise ture. Qabeenya guddaa nuclear bombii Oromoo ture. Namni akkasaa injinni sabni Oromoo jaarraa dhibban dabre kana keessatti goota ni qabna, laakiin injina akkasaa qabaachaa hin turre. Haacaaluun sagalee Oromoo ture, sagalee ummata muslimaa ture, sagalee hiyyeessaa ture, sagalee miidhamaa ture. Haacaaluun walleen isaa wallee hin turre, walleen isaa qabsoo turte. Ani nama wallees dhaggeeffatu miti, walleellee jaalatu miti. Laakiin yeroo waltajjiilee Oromoo irratti inni dhihaatu sababoota adda addaatiif sagaleen isaa gurrara nu bu'aa turte. Walleen isaa barruudhaan facaafamaa turte. He is very powerful man. Sagaleen isaa sagalee qulqulluu bilisummaa bilisa baasaa sabaa turte. San qofaa miti, barsiisaa ture, hayyuu ture. Qabeenya guddaa dhabde Oromoon irraan tanaa, goota guddaa dhabde. Hopefully bilisummaa isaan goolamna jeetiin abdii qaba. Inni waan isarraa eegamu godhee jira. Oromoo dhageessa. Arraan booda Haacaaluun waan dalagee jira. Anaa fi ati immoo waa hedduu waan hin dalaginii jira jechuudha. Gootni hin du'u. Gootni hin du'u. Seenaan isaa hin duutu. Haacaaluun qaamaan nu biraan dabre malee ammallee sagaleen isaa addunyaa keessa leellisaa jirti. Kana hubadhu. Garuu immoo idduudhaan wanni na gaddisiisu keenyummaan deemee nu nyaatu isaati. Keenyummaan keenya nyaachuu isaati.
yeroo silaa namni akka Haacaaluu dhiisiti namni Oromoo biyya isaa keessatti lafa isaa keessatti nagaan jiraatee bobbahee galu wanni isa barbaachisu hundi isaaf mirkanaawee kannamuu fi qabu hasilaa maleen galatni qeerroo galatni abboowwan keenya galatni haawwan keenya galanni hawaasa keenya ajjechaa fi rasaasate waan dhaamachuu barbaadutu jira. This is also kuni ajjechaan Haacaaluudha ajjechaa Haacaaluu qofaati miti. This is also psychological war jettiin faranjiin. Lola sammuutu illee nutti banamee jira kan hubadhu. Lolli sammuu nutti banamee jira. Lolli sammuu hayyoota, beektoota, hoggantoota ilmaan Oromoo xiqqaa fi guddaratti illee banamee jira kan hubadhu. Yeroo tana more than anything this is where we need your leadership. Abbootiin amantii namu akka amantaa isatti yeroon isin ummanni keenya akka malee isin itti hajamu yeroo kana. Because first of all our youth and our even leaders they need some healing. Sammuun isaanii madaa kanarraa fayyuu akka dandahan isaanowwan psychologyidhaan eebbifamtan dandeettii kennaa waa'ee psychology beetan yeroo akkana hawaasa keessan keessa gabbaatanii dubbatuun sammuu fi onnee ummata keenyaa tasgabbeessuun akkaan barbaachisaadha. Yeroo akkanaa yeroo namni akka malee if galaafatu yeroo akkanaa yeroo namni lubbuu isaatillee darbu. Kanaafuu this is where your leadership is very needed. It is not wanted, it is needed. Yeroo akka malee ummata hayyoota beekumsa qaban dandeettii qaban hawaasni isaa itti hajamu yeroon tun. Lolli sammuu waan nutti banamee jiruuf keessattuu aktivistoota hayyoota warra ummata Oromootiif gumaachaa jiru jechuudha dhibbaa dhibbatti yoon argaa jiraatan dhageessanimi. Kanaafuu bakka akka amantii keessanitti ummanni gaa khaniin hedduu nama beekullee haala ummata muslimaa gara muslimaatiin yoo dubbadde Qur'aana dubbisuudhaan gara hadiisaa deebuudhaan yeroo namni akkana wareeree jiru kana Qur'aana illee irratti qaraa'a. Maaliif namni sammuun isaa jeeqamtee jirti. Mootummaan terrorize nu godhee barbaada akka hin jilbifanne because namni hirriba dhabuun this is gonna add up. Namni hirriba dhabuun kun walitti idaama. Rakkoo namni hirriba dhabuun nyaata nyaachuu dadhabuun kun hundinuu it's gonna sammuu teetana jeequmsarra buusuu ni mala. Jiruu jireenya keenya gartee bilaashitti illee diiguu mallaa jechuudha. Kanaafuu you need please before it's too late hoggantoota keessattuu amma warra maayikii harkaa qabu fakkeenyaaf bakka hiriiratti bakka adda addaatti please namoota dubbatuu barbaadan haasawa isaanii afaanitti hin qabina. Let them vent waan isaan keessa jiru san waan isaan balfiisisaa jiru san waan miira isaan keessa jiru san waan rakkoo biraatti isaan hin buusne haa ifirraa baasan. Let them vent. This is what I just waan hin dubbachuu barbaadu tokkos kana jechuudha. Yeroo jeequmsi namni sammuun isa jeeqamaa jirtu kana bakkoota hiriiraa dhaquun bakkoota walgahii mana keessatti hin ukkaamamina. I know koronaatu jira. Bakka amantii bakka afooshaa taate bakka walgahii nama kee biratti argamtee haasa'uun it is a healing process.
kuni furmaata tokko jeequmsa sammuutii fi yaaddoo seetti taatee san ifirraa gartee wanni jechuudhaaf it is very necessary. Akka malee barbaachisaadha. Namni mana keessatti ukkaamamee nu harkaa maraatutu mala. Dhaggeeffadhu. Gochi Haacaaluu irratti godhame kun nama keenya cinaa maraachisullee ni mala. Of keessatti illee onnee isaa ajjeesullee ni mala. Kanaafuu you need a leader that can step up one by one warroottan muuxannoo fi dandeettii qabdan wantoota akkana waa'ee fayyarratti so kan gara qaama seeraatiin waa hojjetu haa hojjetu, kan barruudhaan waa barreessu haa barreessu, akkasuma garuma hundaanuu waliigalaa miti. Gara hundaanuu qophaa'uu qabna. Gara fayyaa sammuu uummata keenyaa eeguu irratti illee qophaa'uu qabna. This is very necessary. Akka malee barbaachisaadha. Warroota gaa amantii Islaamaa waliin qabnu immoo muhaadaraalee gorsoota waa'ee obsaa dhaggeeffachuu, waa'ee gartee rakkoo dubbatu. Maaliif Rabbiin Quraana keessatti maal jedha? Fa inna ma'al usri yusraa. Yeroo cinqiin akkanatti heddummaattu jira Rabbiin lamarra deebisee balaa booda, rakkoo booda, cinqii booda ballootu dhufa. Haadni tokko yeroo akka malee addaan harkifatu cituun isaa hin oolu jechuudha. Rakkoon akka malee gizee heddummaattu boruuf si cimsuu qabdi malee si jilbisiisuu hin qabdu. Kana wani siidhaan barbaadu. Walii haa gallu. Duuti Haacaaluudha du'aa miti. Akka cidhatti geerarree gaggeessuu qabna malee booyuu hin qabna. Wantoota akkanaatiin sammuu if jabeessitee diina kee duratti jeena taatee mul'atuu qabda. Haacaaluun hojii isarraa eegamu waan hojjeteef, waan isarraa akka sabatti eegamu, akka namatti eegamu waan hojjeteef ajjeefame. Period. Hojii isaa raawwatee jira. Waliigalaami booyuun sin barbaachisu. Baga du'ee jeena keenya dhugaaf du'ee dhugaa namni dalaguu qabu dalagee du'e geeraruu fi qabda. Oromoon jeeni gizee irraa du'u ni geerara malee yoomiyyuu manatti gaddeebi'ee hin booyu. Kana hubadhu. Hin booyin. Picture booyaatillee asirratti naaf gad lakkisin. Yoo jeeni sirraa du'u geeraruu qabda. Kaleessa himatee jira. Dhaammatee jira. Qophaa'ee illee jira. Haacaaluun hubadhu. Ati immoo yeroo ammaa tana keessatti bilaashitti nu harkaa hin du'in. Kana wani siidhaan barbaadu. Namoota ammas keessa jirtan bilaashitti hin du'ina. Bilaashitti hin du'ina. Seenaa qalama dahabaatiin galmeessuu danda'a. Haacaaluun maaliin qawwee baadhatee dirreen seenne bar Haacaaluun? Qawween isaa sagalee isaa turte bar. Dirqama bar dirree waraanaa dhaquun qabdu ati bar qabsaa'aa ta'uudhaaf. Dirqama dirree waraanaa qabu irra qabsoo guddoon inni godhe bar. Sagalee nama miliyoona 40 ol yeroo takkatti bakka takkaa qabxee isa nurtu roorrise, sammuu isaa irratti roorrise bar. He killed them psychologically bar Haacaaluun sagalee isaa qofaan. Bar qawween yeroo takka sijjeessaa bar. Haacaaluun bar nafxanyaa umrii isii akka lafarraa hin kaanetti ajjeese bar. You know that? Kana hubadhu. Kana hubadhu. Haacaaluun hin duune. Umrii isii gabroonfataan umrii isaa akka lafaa inni ol hin kaanetti Haacaaluun likki isii itti hime biraa deeme. Sammuu isii ajjeesee jira.
sammuun isii duunaanu ajjeesan. This is why kana hubadhu. You don't have to be in dirree lolaa hadhaqu garuu ati sagaleen teetun yeroo mootummaa hirriba dhoowwitu jira kana hubadhu. Rasuulli sallallahu alayhi wasallam qabsoon irra guddoon jaan Rasuulli sallallahu alayhi wasallam irra ol aantuun qabsoodha. Mootii zaalima, mootii dhiiga namaa nama saamu, dhiiga namaa nama xuuxu, mootii zaalima sanitti dhugaa himu, onne isaa cabsu, sammuu isaa dhugaa itti himtee gaccabsuudha. Qabsaawaa guddaadha Hacaaluun. Dhiifama naa godhe. Hacaaluun dhuga ajjechaa suukanneessaadhaan du'e garuu immoo Hacaaluun wallisaadhaan miti qabsaawaadha. Bakka guddaa qaba qabsoo Oromoo keessatti kana hubadhu. Nama akka isaa Oromoon argatuudhaaf I don't know yoo jaarraa 100 keessatti illee ammallee argannu yoo taate I don't know. He was the engine of the freedom fighters. He was the engine. He was the transmission. He was the backbone. Waligalami. Hacaalu have not died. He is a hero. Remember that. Hero never dies. Jain Hindu. So, my call to you, abbootii amantii, hayyootaa fi beektota, waan qabdaniin hawaasa keessan miidharraa baasuudhaaf qabsaawaa. Martin Luther King hoogganaa amantii ture, garuu bilisa baasaa sabaat ture. Dhaggeeffadhu. Hoogganaa amantii kiristaanaa ture Martin Luther Kingin. Ani hoogganaa amantiitii jedhee dhimmi uummata kiyyaan allaalchisu jedhee dhiiga isaanii dubbatu, nagee isaanii barbaadu, isaaniif mormuu hin lakkisne. Martin Luther King irraa waan fudhannuutu jira, waan barannuutu jira. Malcolm X hoogganaa amantii Islaamaa ture. Malcolm X qabsaawaa bilisa baasaa saba isaa ture. Kun hundinuu kan raawwatame kan argame Ameerikatti. Martin Luther King haa du'u malee seenaan isaa hin duune. Kan hubadhu. Namni du'e jechuun nama bishaanumaa fi qonqoodhaan adda bahe. Dhaggeeffadhu laala. Osuma bishaan dhuydu, osuma waa nyaattu kanaan adda bahuun wanni lama duute ati yeroo lama duute. Ati du'uun addunyaa tanarraa wahii irriste malee jireenyi keetiis wahii itti dabale malee bu'aan gooneef addunyaadhaaf nama akkasii hin ta'in duba. This is my message to you. Itti dhaamsuudhaan du'aa goona bakka jirtanii aminaa jee. Qalbii qulqulluudhaan ani dilaawaa ta'uun hin mala. Rabbiin namoota as keessa jirtan nama 825 as keessa jira. بإذن الله تبارك وتعالى ربين دعايتنا نوكي بلا بإذن الله نيته قام خيتين يرو أما سجنتاتنا فتنة كالرب بيتو ديميتي خسالاتني سجي صلاتي خمو صلاتني يرو أما تنا يو سنة ركعة على مسلاته دنديسي ركعة سنة لما صلاتي ربي كدرك بيتي ربي نكنو كيبلو ربي خلنا يجو خرقلو بكجرتو حركة سميتنا كابي آمين يا زلب بالريسو تنامتي بكجرتو حركة سميتنا كابي ربي خلنا
مقايو ربي اتخذني ربي اتنور راس الفتين وأواتهم بإذن الله تبارك وتعالى. دران درسة ربي سبحانه وتعالى إسا فكاتا هنكم نسون توكيتش إسا غرتي إسا تفكاتا هنجرسون توكيتش هك أن قبرماته سن خان هندلي خان هندلتين خان درجرو خان حفاته سن ربي سبحانه وتعالى دتشي في سمي أومي سن الله جل جلاله وعظم سلطانه. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا الله نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. اللهم يا واحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم يا رب جبرائيل وميكائيل ويا فاطر السماوات والأرض ويا عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ربي دران درسي دليتين يتكو قدوس نفاررم يوركون نتي هدوما تجرتتون سببا دليتياتي في دليتيتي تنتاتي ساعتنا الراجل كبي ربي أرارم غافرني ربي نفاررم ربي چبوتين ينراهاكو چبونتي ولالا دليني تن رويسيني دليني تن ملسني دليني تن بيخا دليني تكو قدو ربي چبوتين ينوهاديسو yoo cubbuun teenya nutti heddummattee kanaan nu galaafatte yaa rabbi nu dhiisi jee qalbii qulqulluudhaan yaa rabbi naa dhiisi jee yoo hawaasni kiyya sababa cubbuu tiyyaatiin sababa cubbuu teetiitiin akkanatti mootummaan zaalimni itti roorrisu jiraate yaa rabbi sababa cubbuu tiyyaatiin ummata kiyya hin galaafatini yaa rabbi naaf ararami naaf dhiisi jee yaa rabbi nuuf ararami itti aansun نجا في رحمة ربي رتي هابوسن ارجم ربي رتي. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دعين هذا خناك إبلمتي مكا ربي فارسو ارجم ربي نجي رتبوسو أتلين دليتي ربي خياتي أتجد يجرات إفكل كل ليسو إيجاسي يوم تخين ربي نو هاك أجلشو نو في اللي هاك أجلشو ربي هكا مرقا أمما ربي نو خنيسا ربي نو هادي بيسو ربي ديغا أبليس خينيا هاجالو دا ربي ددفتي نو هاباسو غلطة إسا خنبلسون مادان اتقول بنو ربي نو هاقردوها دوتي إسا قولبا قبرمان اتن قولبا متو ربي نو هاقردوها du'a haa caalu rabbiin dhiiga isaa qisaas hin godhin kaayyoon inni du'eef anaa fi atiif du'e kaayyoon inni du'eef anaa fi ati nagayaan bobbaanee galuuf du'e kaayyoon inni du'eef anaa fi ati akka namoomatti nama taanee akka jiraanuuf du'e rabbiin kaayyoo isaa galmaan haa gahuuf bilisummaa inni du'eef sun rabbiin galmaan nuuf haa gahu. آمين جي إيجاسيتي أن سودان ربين جوارين هنغفي جوار جتشون آنيوانين سيهيمو هنكبو أتوني بيتا جوار نمان برسيسنو نتي نما جوار هم برسيسنو جوار إلما نما الإيسيتي جلدي سلي بيخ جوار إلما نما الإيسيتي جلدي سليتو بيخان سنجيبر جلدي ساتو إسا بيخ خالق السماوات والأرض جنداتي إسان هنغفي بقلا غربا اتي دبلي حمزة بورونا اتي دبلي هوغنتوتا في غازيت إسوتا في أكتيفيستوتا في هند ساني تكا قدا خنيا أورمو خنيا تكا قدا ورهيد آخي سجرو جواري ننغفي يرو غبابا خنا خيسة ربين واباسو بكا إسان جرانساني تربين نجي إسان هاقول ربي ندندهاتي بك إسان جران سنة ربنا جي سنة هقول ربين ملائكة إسات ربي سنة هاتي سطوة
خوني سين سوداكسين نبي يوسف تهدم عليه الصلاة والسلام نبي يوسف إيجا هيدا الرابع منسترا بولشا اتقافتما دينقدي بيقودو مصر سنتي ونماتي ميتي هقنا نهدما هيدا الراني بهمو بإذن الله خاني هي الدوين سينا قرآن خيستي أقرر نبي يوسف عليه الصلاة والسلام وقاه رميكا هدامي من هدا خيسا به اتقافتما درتاء دينقدي بي مصر قوتو اتقافتما دي بإذن الله هدر أكا جوهر بهن مسرامو ثم أراد كيلو سن خان أرفة ربي ساقردوا أمجي أكا هدر بهن خم مسرامو ثم إثيوبيا قوتو إثيوبيا سن خان أرفة ربي ساقردوا أمجي إن صداتين تن اللي لين كانفتين أتيمتي أنا متي خان نور جوهر جالتو جبتو he is our leader he is our leader نتما خمبربان نما غرتي dhugaadhaan hogganaa dhugaa kan haqaa kan oromoof gartee haga arraa dhugaadhaaf falmaa ture dhaggeeffadhu ka oromoodhaaf haga arraa dhugaadhaan falmaa ture ni beetaatu waan isiimu miti rabbiin isaan jalqabee hidharraa isaan baasee mootummaa biyyeessinyaa san rabbii harka isaan haa kaayu duba بإذن الله هي الدوين هدامون إساء ديره هدوت إسا دور هدامي نيلسون مانديلان هدا خيسة توري نيلسون مانديلان هدا الرابهيتي برزدانتي ساوث أفريكاتي we know that سينا ولين هو بالنجر نيلسون مانديلان هدا كيسة توري تيراريستي دا شورر كيسة دا جامي هدامي الدنيا بوتوتو تيراريستي دا جاتشاني توري warri westernidha terroristidha jechaa turaniin Nelson Mandelaadha laakiin immoo dhugaan injifattee hidharraa bahee pirezidaantii South Africa ta'e so don't we have a hope come on you need to have a hope we live namni abdiidhaan jiraata abdii qabaadhu ni bahan don't worry bi'idhnillah Johar rabbiitu isa tiisa Johar, there is something that I know yeroo gargari khanin natulfatu gurban suni du'ai qaba nasima ebba hada qaba ebba sheekota qaba ebba ulama qaba dhaggeeffadhu du'ai tan waan laaftu sitti fakkaatin ni baha hidharra ni baha إثيوبيا سنقوتو هجنوفتا بإذن الله تبارك وتعالى. I mean maybe sometimes I think كوني سايف دورا وراك دان عن جاتوني مالتا أني راغو تنجرو كوني وان سينا رابراني نموني هدامون تنكرفمون بودر ربي سبحانه وتعالى أمة هدامي أمة قرتي ميدامي قبرتي والباس ربين ربي قرآن خيسا ننجي ولا تحزنوا ما جاء ربي سبحانه وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين أبوه لافتنا هن شابنا هميلين شابنا جاء ربي هي الدوينا جاء جنادا جرري الآن تني جاء ربي سبحانه وتعالى الأنتم من تيا في تيسني جاء ربي سبحانه وتعالى إن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين إسانوان الله أدوكم ربين والأنتم أنت يافي جبين يخيجا ربين سبحانه وتعالى ترسولات عليه الصلاة والسلام إيجاز بودت هدوغا لان أمة ربيتي دوغم سيجا ربين سبحانه ورد دوغا كباتي ورد دوغا رجراتي ورد دوغا ربين بربادو سن جتشان غوتشان قلبين هندانو أرقم سيسي هي الدوين بإذن الله تبارك وتعالى تكا محمدي في أحمد مسرامو ثم يتوبيا خيسا سيناني وبلشاني يرون إسي كيسا جرتي دوا
yeroon isii geessee jirti. Ayizoo baallama rabbiiti. Kaleessa namtichi kun Fir'aawna zamana keenyaati jennaan na amanuu didde. Arraan tana moo mee akka ammallee namanne mee namtichaan kuni hojii Fir'aawni raawwataa tureen garaagarummaa waan isa godhu qofa naa himee. Kaleessa abboo namtichi kun nama sirriitii miti. Nama abbaa isaa gane Ahmad Abiy, Dr. Abiy. Ahmad Ali gane abbaa isaa abbaa Oromoo gane. Namtichi kun namni abbaa gane booruu nu gana sin jennaan na amanuu dadhabde. I was telling you the truth. Maraataa na goote. Jarjaraa na goote. Sheenii kun jarjaraadha. Kuni hakkanaati. Maqaa dhibba tokko naa baasan. A'uuzu billah. Meegaa arraan tana mee maal jettaree? Maal jetta? Jechuun aniif dhaaduuf siin hin jiru laakiin immoo an kalee maraataa ta'eetii miti bilaash hin dubbanne. Kaleessa wanni jechaa turre sun kana sodaa qabna ture. Namtichaan kun takkaa nuti bar obboleessoo wayyaaneen akka inni nu godhe takkaa nu gootee hin beektu waan inni nu godhe takkaa wayyaaneen nu gootee hin beektu. Hayboo kaleessa bara ani namootuma kiyyaan ifirraa dadhabee baran. Takkaa namni alagaa dhufee natti hin dubbanne namuma kiyyaan ifirraa dadhabee. Aboo obboleessoo taa'e nurraa jarjara qabdaati jarjara dhiisisin jaan. Haya jarjarri kiyya kun silaa gaafas wal dhageenye. Silaa Juwaaris gaafas dhageenye. Silaa gaafas Dr. Hassanis dhageenye. Arraan tana qophooynee qophii qabaanne. Arraan tana qophii takka gara mootummaatiin gara keessaatiin gara alaatiin jaarmeenii cimaan tokko alaa fi keessaan hidhatee jiru jabaan osoo jiraate arraan tan akkanan ta'an kana hubadhu kanarraa hubadhu jechuudha. Jaldeessa xixiqqaa waa arguu kana Oromoon jaldeessi xixiqqaa kanaa waa argaa jette. Xiqqeenya keenyaaf nu tuffattan isin warri Qur'aanaa fi hadiisa malee waa takkan beetanii nurraa maqaa nuun jettan jechuudha. Akhi billaa aleek. Ani maqaa kiyya qulqulleessoo sitti dubbachaa hin jiru. Laakiin immoo kaleessa hogguu dhugaa garree sitti himne maraataa nu goote. Manguddoo manatti natti ergite. Manguddoo oofisa kiyyatti natti ergite. Telefoona kiyyana biizii goote. Aboo rabbii sodaadhu abiyyirraa nurraa taa'i. Telefoona kiyyaa gana harkatti dhohu. So arramuu deebinee waliin booyus jennee jechuudha. Maaliif waliin dhageenye? Ani akkanuma lafaa keen dubbanne namtichaan kun Bahardaar gubbaa dhaabbateeti alagarratti nu arrabse alagarratti nu hamate. Oromoo wanni isii xiqqeessee gandatti isii galche sabboonummaa fi naashinaalizummaa isin qabdu jee. Sabboonummaan nuti manatti nu galchite isa jirti. Oromoon silaa Itoophiyaa bira dabatteeti Afrikaa hogganti. Garuu sabboonummaa isiitii fi naashinaalizummaa isiituu biyyatti ganda keessaa qe'ee isiitirraa isa baasuu dadhabee nuun jedhe. Aboo namtichi kun nama alagarra dhaabbate akkana nu hamatu nu arrabsu. Khasila yeroo tana buqqaa'oota Oromoo daangaa Somaaliirraa buqqa'an alaamanatti godhuu qabu. Mirga isaanii falmuu qabu. Qe'ee isaaniitti isaan deebisuu qabu. Hojii akkasii hojjetuu dhiisee nafxanyarra dhaabbatee nu hamata. Namtichi kun aboo Oromoo sillee ganee jira. Abbaa isaatillee ganee jira. Namni kun nama sirriitiin miti. Nama lammii gane. Nama abbaa isaa gane. Ta amantii isaa lakkisi. Ta amantii isaa akka nama tokko osoo homiirraa qabnu dhiisi meesan. Sa wal nu dhabsiisti dhiisi amma. Namni abbaa isaa gane. Guyyaa tokko galata abbaa isaa himatee hin beekne. Nama abbaa isaa osoo lubbuudhaan jiru awwaale Abiy. Ani abbaan isaatu dil'arraa du'a abbaa isaa san gaafii natti ta'ee jira. Maaltutu abbaa san ajjeeseenu gaafii natti ta'ee jira. You know that? Waan nuti hin beekne mistirii hedduutu jira. Duutii Ahmad Aliyyi abbaa Dr. Abiy gaafii natti ta'ee jira. Maaltutu jaarsa san ajjeesee?
du'ee jira laakiin immoo akkaataan inni itti du'e maaliin dhukkubsate dhukkuu akkamtu isa qabe kun hundi gaafii natti ta'ee jira ni jeefame moo ni ajjeesifame moo moora bumaatu fudhate gaafii keessa jirti. Oromoo dammaqi. Open your eyes. Open your eyes. Tarkaanfadhu hedduu dura deeme OPDO duratti. Wanni amma OPDO hirriba dhoowwe hawaasni keenya dammaqiinsa isaa dammaqiinsa OPDOtii fi dammaqiinsa hawaasa keenyaatu wal madaaluu dadhabe. Because hoggantoonni keenyaa fi aktivistoonni keenya dammaqiinsi isaanii it is dachii fi samii itti ta'e. All they do is hararraa isaan meesuu qofa jechuudha. Challenge godhuu waan hin dandeenyeef yaada isaan irra caalu waan hin qabneef dandeettii isaan irra caalu waan hin qabneef optionii jiru karraa isaan meesuu qofa. This is what it is. So amallee abiyyiif avokaatoo ta'e nuu jira amallee well mirga qabda ala kulli hal jawaadhu we need some kind of healing. Sammuu daa'imman keenyaa, sammuu hayyoota keenyaa, sammuu abboota keenyaa eeguunis dirqama. Let everybody vent. Garuu waan dhugarratti waan sirnarratti haa dubbatu. Namoota afaan ittiin qabinaa bakka gartee walgahiitii fi bakka adda addaatti waan isaan keessa jiru miira isaan keessa naqee jiru haa dubbatu namni. So jabaadhaa. Kana booda bilisummaa hin gaafannu hin kadhannus harkaan fudhanna. Period. Ayyoo fi abboon lama qofti hagan waa hafanitti. Abboo ayyoo fi abboo maaliif akka hormaanni Oromoo hin dhaabbanneef haga ayyoo fi abboon hafanitti ni qabsoofna. Haga baabaa fi ummaan hafanitti jechuudha. Maaliif haati takka nu hafuu qabdi, abbaan tokko nu hafuu qaba. Dhaloonni Oromoo akka gartee addan hin citneef haga miliyoona Oromoo 50 jirurraa baabaa fi ummaan hafanitti qabsoon teenyatti fufti. Bakka jirtanii sagalee teessaniin, qalama keessaniin, daftara keessaniin meera bakka naannoo amma fakkeenyaaf warri Ameerikaa jirtan gibira kafaltanii jiraattan naannawa galtanitti qabilee jira, meeraa jira jechuudha, kaantibaa jira. Kaantibaa dhiitanii ofiisaa dubbisaa akka afooshatti, akka abbootii amantiitti, akka hayyootatti, akka manguddootatti, akka hawaasattis, akka koominiitittis. Amma tarsiimoon tokko kana biyya keessa as hin jiru nuti wanni godhuu dandeenyu tokko dhiibbaa alarraa godhuu mootummaa irratti jeequmsa uumuudha. Maallaqa biliyoonaa ol ka Ameerikaan Itoophiyaa fannitutu jira. Dhiibbaa itti goonee maallaqa kana fandiin kun akka mootummaa waraana isaa cimsuuf meeshaalee waraanaa bitatuuf itti fayyadama. Jireenya uummata irratti baasu jechuudha. Kana haga dandeenyutti seenatoroota, meerota, hoggantoota kutaa keessa jirru dubbisuu, xalayaatti barreessuu, miidiyaalee gurguddaa addunyaatiis dubbisuu yaalii godha. Namootan dandeettii qabdan. Waliigalaami namootan dandeettii qabdan miidiyaalee gurguddaa addunyaa qunnamuu lal waan biraa dadhabdu Hacaaluun sagalee kee ture. Sagalee kee ture. Rasuulli sallallahu alayhi wasallam nama tokko nama tola sitti oole. Tola itti oolaa jira Rasuulli sallallahu alayhi wasallam. Hacaaluun galatni inni biraa qabu sagalee keenya ture. Mootara qabsoo keenyaa ture. Waan anaa fi ati osoo qawwillee qabaanne godhuu hin dandeenye Hacaaluun sagalee isaatiin godhaa ture. Sagaleen isaa nuclear bomb irra jabdu turte kan hubadhu.
okay so hundi keessan kas keessa jirtan uumamaan taalentii isin qabdatu jira qarooma isin qabdantu jira isin ifitti hin beekne waan dandeessaniin fayyadamaa hacceedhaaf hacaaluudhaaf sagalee ta'a kana wanni isin barbaadu. gaafin abbaa Dr. Ahmed Abiyyi gaafii keessa jirti eenyutu ajjeeseen qoratamuu qabdi dhukkuba akkamtu qabe maaliif akka du'e qoratamuu qaba. akkasiga jabaadhaa gootni akka Hacaaluu I don't think yeroo ammaa tana keessatti namuu taalentii dandeettii adda addaa qaba garuu immoo sagaleen isaa sagalee uummata keenyaatiif gartee muuziqaan isaa muuziqaan turre walleedhaan miti walleen dhaggeeffadhu wallee isaallee hin dhaggeeffanne laakiin immoo yeroo waltajjiilee adda addaa walgahiidhaaf waan adda addaatiif wanni jennu barruudhaanis taate haruma hundaanuu nu bira gahaa ture osoo nuti hin barbaannetti laakiin san malees Hacaaluu wanni itti yaadadhu ani guyyaa gartee Hacaaluu anan guyyaan inni eenyummaa isaa hubachuu jalqabee guyyaa bulchaan Eritiraatii fi bulchaan amma Itoophiyaa bulchuu kun maqaa isaan beekullee barbaadu namticha Dr. Abiyyi jedhamu sana gaafa isaan waltajjii barkuume irratti achirratti affeerame san irraa kan isaa hordofuu fi eenyummaa isaa namni kun maali jechuu kan hin seene san dura akkasitti eenyummaa isaa hordofaan ture. Kanaafuu Hacaaluun akka nama tokkotti irrumaan deddeebi'ee isin jechuu jira bakka addaa ta'e qaba na biratti saba Oromoo keessatti illee bakka addaa ta'e qaba. Maaliif dararaa uummata keenyaatii fi roorroo uummata keenyaa baraaruudhaaf sagaleen isaa sagalee akkasii turte. Dararaa fi ajjechaa fi hidhaa uummata keenyaa kan beelaan saaxil bahee alaamana isaarraa buqqaafame uummata akkasiitiif karaa danda'uun addunyatti sagalee isaatiin himaa ture. So ammallee osoo du'ee jirullee himaa jirallee waan isa jawu keessa. Kanaaf Hacaaluun qaamaan du'e malee seenaan isaa hin duune sagaleen isaa hin duune waan isin joof still wanni dasna jiru wanni gaariin tokko waraabamuu isaati. Wanni kun addunyaa irratti tamsaasuu isaati. So akka maleedha gumaacha guddaa gumaachee uummata isaatiif galata guddaa qaba. So well I think waa hedduu dubbannee hin boo'ina sammuu keessan immoo eeggachaa deema. Yeroo akkanaa this is psychological war lola sammuutillee wanni nu banamee waan jiruuf jecha sammuun teessan akka hin jeeqamne sammuun teessan rakkoorra buutee akka lubbuu teessan dhukkubaaf miidhamaaf saaxil akka hin baasne. Hacaaluu Hundeessaa du'a isaa inumaa geerartanii ililchitanii gaggeessuu qabdan malee booyuuf hin qabdan. Kan booyuu qabdan yoo jiraateef anaa fi atiif lubbuu tiyyaa fi ateetiif booyi. Maaliif addunyaa tanarraa osoon hawaasa kiyyaaf akka hin gumaachiniin du'aan si haa boochistu malee isa gumaachee isa jeena isa dhugumaan hawaasa kanaaf sagalee ta'e abdii hawaasaa bilisa baasaa sabaatiif wanni gochuuf hin jiru. Oromoon aadaa isaa keessatti jeenaaf hin boonye takka. Jeena ililchee geerarsee gaggeessa malee. So this is all I just want to say to you. Garaan sin gubatin aizo.
nuclear bombi da wanin Hacaaluun qabeenyaan nuclear bombi hawaasni Oromoo qabu dhaggeeffata. So he did partii isaa gaggeessa jira. Sigalee osoo jiraate kanaa ol hojjeta, kanaa ol godha, san qofaaf ni gaddina. Laakiin immoo haga jiraatetti dhaggeeffadhu waan anaa fi ati osoo qawwee qabaanne goonu daran sammuu ummata gartee gabroonfataa sammuu isaanii jeeqee sammuu isaanii ajjeesee du'ee jira. Anaa fi ati osoo waa takka hin dalagin du'uu saniif gaddi. Okay? So jabaadhu. I know garaan sinatu jabaadhu. Aduwwii duratti imimmaan hin buusin. Diina kee duratti imimmaan hin buusin. Mataa ol qabadhuu deema. Mataa ol qabadhuu deema. Kan this is a setup. Hacaaluu halkan tokkotti ajjeesanii guyyaatti aanu OMN cufanii Juwaar hidhuun obbo Baqqalaa Garbaa hidhuun aktivistoota hidhuun hojjettoota OMN hidhuun they were looking for a way. So kaayyoo isaan lafaa qabantu jira, sagantaa isaan saganteeffatanii jira. So this is clear. Wanni isaan barbaadaa turan garuu ni fashala inshallah. Hacaaluu galatni isaa bi'idhnillahi tabaaraka wa ta'ala bilisummaadha ta'uu ta'a. Kanagaa jiraadhu naaf jabaadhu hin boo'in. Aizo, I'm telling you. Jabaadhu. Ija diinaa duratti ija gadi hin qabatin. Ija ol qabadhuu deema. Akka haccee sanitti agartee hacceen gisee dubbatu. With full confidence. Ija tee banadhu. Mataa kee ol qabadhu. Onnee tee rabbii gaditti wanni jara kanaaf gajjattu hin jiru. Zaalima duratti mataa gadi hin qabatin. Confidence, full confidence qabadhu. Kun qoftiinuu isaan ajjiisan sin jeebara. Waywaatuu fi booya dhaabi. So inshallah jabaadhu. Inshallah abshir bilisummaadhaan ni fayyina. Galatni isaatilleen bilisummaa ta'uu ta'a. Bi'idhnillahi tabaaraka wa ta'ala. Rabbiin bilaashitti dhiira akkanaa nurraan fudhanne. Bilaashiif miti. Rabbiin haqa dalaga. Kana hubadhu. Abdii tee rabbi irratti dhiisi. Rabbiin wanni isin osoo hin jaalanne isin irratti tahamtu khayriif ija. Kanaafuu kana booda wanti dhufu waan Hacaalullee qabri isaa keessatti isa qabbaneesse isa gammachiisu ta'u. Kaayyoon isaa galmaan geessi. Tanagaa maal naan ji'ee barreeffadhu qalama dahabaatiin. Guyyaa ati teessee ani waa raaguutti hin jiru. Baallama rabbiitiin siimu jira garuu. Rabbiin Qur'aana isaa keessatti dubbatee jira. Nama miidhame akkaan isa irra ol aansu baallama nu seenee jira Rabbi subhaanahu wa ta'ala. Qur'aana Rabbii banii dubbadhu. Rabbiin nama miidhame muslima tahuu baatuus dhaggeeffadhu. Kiristaana tahuus waaqeffataa tahuus namni miidhame Rabbii biratti amantiidhaan hin foohamu. Haqni isaatii fi amantiin isaa adda. Dhaggeeffadhu. Haqni keetis ilaalchi ati amantii keetiin Rabbiin itti silaalu adda. Miidhamni ati miidhamtu dhaggeeffadhu. Rabbiin maal jaa hadiis al-Qudsi keessatti yaa cibaadii yaa gabroottan kiyya jee
إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظلموا يا قبرتنكو أني لبوتي جرت جا ربي تجا واقعت جا الله تجا لبوتي جرت يعني ميدا نما ميدو إفرتي لغو قديتين جرا حرام قديتين جرا نما ميدو جتشو ربين بلاشتي نما تقو هم ميدو wantoonni garii nuti beekumsi keenya xiqqaa waan ta'eef miidhaa nuuf fakkaata malee miidhaa ta'eeti furmaata. Miidhaa san keessa rabbiin waa furuu barbaadeeti. Waa wayii addaan fohuu barbaada. Dharaa fi dhugaa addaan baasuu barbaade rabbiin laal. Waan garii ummata kana akkaataa dandeettii hubannaa isaatitti akka isaan malutti waa hubachiisuudhaaf waa godha rabbiin. Amma maaltu adda sii baasa biratti? Bilisiqinnaan Oromoodhaaf akka hin dhaabbatin jechuu adda sii ba'e. Bilisiqinnaan shanyii dugugduu Oromoo akka barbaadu ta'uutu nu galee jira as biratti. Bilisiqinnaan ilmaan Oromoo waan biraa bira dabartee security isaanii eegumsa isaanii ta'e hiikkachiistu moo. Look at that. Look at that. Security eegumsa hoggantoota onnee keenya laphee keenya wanni hiikkachiisuuf maali? What is that? Jechu. So Rabbiin subhaanahu wa ta'ala wahi adda nu baasu jira. Hubannaa fi argaa keessaa Rabbi nuuf haa kennu. Murtii Rabbii takka illee hin jibbin ammas. Murtii Rabbii jaalachuun ol aantummaa iimaana guutuu qabaatuuti. Kan hubadhu. Mee dhaggeeffadhu gaaf tokko wahiin si himaa. Namtichaan tokkoof nam lama isaan eerapoortii xayyaara eeggatan. Xayyaara osoo eeggachuu jiran warra biizinasaati lamaanuu biizinasa qaban. Ka waliin taa'u jiru kunis meeshaa fe'ateeti xayyaara keessaa qaba, kunis meeshaa fe'ateeti xayyaara keessaa qaba. Kan dura dhaqee meeshaa kana gurguratu irra gatii guddaa argata jechuudhaan wal morkii keessa jiran, wal mormii keessa jechuudha. Tokko maal jeen mee deemeetiin salaataati ati taa'itii xayyaara kana sa'a inni itti ka'uu fi kana nin dhufaatii eegi jeen. Sagaraa seenee udu'atee yoo salaatee dhufu waa hilli isaan jiru kutee jira, xayyaarreenis kutee. Aboo salaateetiin dhufee xayyaarna jalaa deeme jennaan xayyaara lamuudaa eeggattaatii taa'i jaaniin jechuudha. Xayyaarri ka'ee samiirraa akkuma lafaa ol ka'een dhukke. Laan Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Dhuga amma duutii obboleessa isaa suni gaariidhaan miti. Rabbiin isa kana if duubatti hambise. Xayyaarri isaa osoo inni hin barbaadin jalaa ka'ee deeme. Rabbiin bilisummaa teenya ta karaa hedduudhaan yaalii guumume haa caalu irratti gabrummaa teenya gabaabsuuf fixuudhaaf Rabbiin kana godhaa jira. Jibbiinsaaf haa caalu Rabbiin nurraan fudhanne. Kana hubadhu. Furmaata isa godhuu barbaadeeti Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Furmaataaf haqa isaa mul'isuuf kaayyoo isaa galmaan gahuuf hubadhu kana. Kaayyoon isaa maali? Muslimaa fi kiristaanaa fi waaqeffataa fi amantii feete qabaadhu wal dandeenyee wal kabajnee sabaa sablammoota wal dandeenyee nagiyaan mataa wal qabannee gabroonfataadhaaf osoo hin gabroonfamne, osoo ilma namaatiif hin sujuudne, osoo ilma namaa hin gabbarre of taanee wal taanee tokko taanee waliif barree wal beeynee waliin biyya san tokkummaadhaan akka jiraanuuf. That's it. He clearly said that.
سيقلي خنافوغا I cannot say more than this. خنا أقول ستيمي سيمتشي سمر بادو غرو جبادو. But in any way that I can help you, especially if you have namoota gartee gara amantiitiin jeequmsi sammuu yoo isinitti dhufe please feel free email text naa godhi ni qabda Facebook kiyya gara duubaatiin naa barreessi garuu wanni si dhaamu sheekkootan abbootii amantii naannoo keessan jiru dubbisaa sammuun akka isin hin jeeqamne akka hin rabbashamne because wanni kun yoo hirriba dhabuun guyyaa hedduu walirratti heddummaataa dhufe jeequmsa keessa akka seentus hin barbaannu. Jiraattee ni jirraa dhugaa saniin ni jirraa jettee qabsoo Haacaaluun mootara itti ture sun injina isaa san ka inni qabsiisee deeme san akka hin dhaamne injina san mootara san ati to'achuu. Waliigalaami sagalee Haacaaluu san sagalee teenya bar sagalee teenya Haacaaluun karaa nuti baafachuu hin dandeenye nurraa baasaa ture miti sagalee isaa sanaati galmaan gahu. Kuni waanuma jiru qabsaa'aan ni du'a qabsoon immoo itti fufa. Namni dirree qabsoo gisee seene alaabaa tokkummaa bilisummaadha waraanni tokko gisee du'e waraana kaantutu lafaa fuudhee deema. So lama hin duunu kan hubadhu. Bilaashittis duutee hawaasa keetiis hin ajjiisin. Duun keenya oolamu ol baanee siree irratti ciisnee duun keenya oolamu garuu immoo haqa irratti du'i haqa dubbadhu haqaaf jiraadhu haqaa waliin du'i. Machooyteetuma boqoqteetuma nama addunyaa tanarraa dachii fi samiin gaafaati duutu itti gammaddu hin ta'in. Gaafa duutu dachii fi samiin isaa rifattu. Mee ilaali Haacaaluu Islaamaa booyeef Kiristaanaa booyeef waaqeffataa booyeef Somaaleetu booyeef addunyaatu booyeef faranjiitu booyeef Hacee dhugaan sagalee Oromoo turte. Dhugaan abbaa hiyyeessaa turte. Dhugaan mootara injina qabsoo Oromoo turte. Nama du'uun isaatu dhaggeeffadhu du'uun isaatu qabsoo Oromoo taate. Dhaggeeffadhu du'uun isaatu qabsoo Oromoo finiinsite. Du'uun isaatu sagalee Oromoo taate. Osoo du'uun isaa bu'aan of hin qabaanne osoo du'uun isaa isaafillee bu'aa hin qabaanne Rabbi bilaashitti isaan fudhatu. Jireenya isaa sanirra hawaasa kanaaf wareegamuun isaa sun irra bu'aa qabaa Rabbitu beeka. Isaafillee hawaasaafillee jechuudha. Rabbiin karaa fedheen yeroo fedhe waan agarsiisa. Tan akkasii fudhadhu hojii Rabbii maaliif kana dalage jennee gaafachuu hin dandeenye. Laakiin hojii Rabbii take it in positive way karaa bareedaadhaan laali. Duutii isaa waa meeqaa mul'istee adda nuu baaste. Oromoo wal nyaachaa turte walitti gaddeebiste. Oromoo siyaasaaf jecha garaaf jecha addaan wal qottee gandaan wal facaaste amantii wal facaaste walitti duutii isa kana ta'uu qaba nuti walitti tokkumuudhaaf firoomuudhaaf kana ta'uu hin qabu garuu immoo hagas takka fagaannee jirra uummata keenya. You know that sammuu yoo qabaatte. إذا المرء له فكرة ففي كل شيء له عبرة. أصوات إنتلتي ونموات إنتلو توتات يا سفيان. وان أرجمو كيسا هندتي قرصاتو سيف جرجا. ميلالي
seenaa keessatti seenaa Oromoo keessatti nama du'ee ammallee qabsoo finiinsumoo lukaataadha. Yoo jiraate akkam ture hoo nama jireenyi isaa qabsoo duuti isaa qabsoo duuti isaa sagalee jireenyi isaa sagaleeti Haacaaluun. Kuni ulfina moo xiqqeenya? Ulfina guddaa kabajaa guddaa. Hay nama hedduutu du'e Haacaaluu dura, nama hedduutu du'e Oromoorraa. Hagas takka biitii teenya sochootee beeti. Gorsa siif haa ta'u kanaan obsi sabbari kanaan jabaadhu jajjabaadhu obsi kanaan kun si jajjabeessuu qaba. Haacaaluun nama duutii isaa biyya girgireessite addunyaa sossoofte nama sin beene biratti gabrummaa fi miidhama ati qabdu duutii isaa sagalee sii taate ni balaaleffanna. Haa ta'u garuu immoo hojii Rabbii beekumsa kiyyaa fi dandeettii kiyyaa oli. So jabaadhu 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 hojjedhu jabaadhu hubadhu ammaas waa hubadhu gawwaa hin ta'in. Shufeerri hundinuu makiinaa isaa keessa si kaayatee si hin deemin. Shufeerri hundinuu shufeera ta'eef shufeeraa miti beeki. Sakkaaraa miidha gariin isii. Ifirraa eegi. Shufeera sakkaaraa fi shufeera dantaa fi mirgaa fi faayidaa sabaa sablammootaa fi faayidaa uummata Oromootiif mirga Oromootiif deemu hoggana akkasii addaan hubadhu ammaas. Makiinaa hunda bargisee gartee shufeera hunda akkanumatti jedhan seentuu bar. Shufeera kana ifirraa ilaalteetii yaabbatta. Yoo sakkaaraa miti atii fi makiinaallee waliin garagalchii isin galaafata. Shufeera sakkaaraa ifirraa eegi. Kana huni siidhaan warmaadha. Baarakallahu fiikum. Jazakumullahu khairal jazaa. Nageenya jiraadhaa. Jajjabaadhaa. Bilisummaan dhiyaattee jirti. Wallahi dhiyaattee jirti. Bi'idhnillahi tabaaraka wa ta'ala. Garuu immoo bilisummaa tana tasii malees taatu tasiin waliinis taatu irraa hin hafin. Itti hirmaadhu. Kitaabaanis itti himadhu. Kanaanis itti hirmaadhu. Humna keetiinis kanaanis itti hirmaadhu. Kanaanis itti hirmaadhu. Qalama, quba, daftara, sammuu, qabeenya karaa wareegamni barbaachisu ta'een baasiitii itti hirmaadhu. Sagalee teetiinis waa hundaanis. Si malees ni bilisoomna. Si waliinis ni bilisoomna. Waan si malee ta'urraa immoo hagartee oduun itti dhuftuun ta'in khasiif odeeffamu. Abbaa oduu, abbaa seenaa haqaaf dhaabbate. Rabbiin Rasuulli sallallahu alaihi wasallam nama gabrummaa ifirraa kaasuudhaaf waan danda'uun tattaaffii godhu Rabbiin wallahi ni gargaara jira Rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Nama Rabbiin isa gargaaru keessa nama bultiin barbaada, ani zinaa hin dalagu, dubartii wajjin allaagaxuun barbaadu, dhiiraa wajjin allaagaxuun barbaadu, an alarraa galiitiin jaarsa qabaachuu barbaada, an alarraa galiitiin jaartii qabaachuu barbaada, zinaan naaf gahee, zinaa hin dandahu, adabbiin isaa qixaan isaa guddaadha, an hin dandahu jedhee nama bultii gadhaabe, wallahi Rabbiin an nin gargaara jira Rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Rabbiitu jee baallama Rabbiiti. Nama lammadaa immoo Rabbiin gargaaru nama ani gabroomee hin jiraadhu. Bilisa taheetiin jiraadha. Mirga Rabbiin uumamaan naa kenne namni narraa hin fudhatu. Rabbi malee kan kannus kan fudhatus Rabbi malee namaaf hin gabroomu jedhee gabrummaa jala hin teenye kan waan danda'uun gabrummaa san ifirraa ittisuudhaaf yaalii godhu
والله ربي قرقار مليه انتاني جي رسول صلى الله عليه وسلم إسا قرقار ربين تانا قاوني سيد أمر بادو إلما نما ربي تو صدركات تقولي نما ربي صدركات تقولي الرافضون دندين ولقد كرمنا بني آدم جي ربين إلما نما خنا إسلامته كريستانته واقفتاته أكنا مومتي كبجاء اتقوني جرجا ربين أكنا مومتي ألفنا كبجاك أوجا ربين إلمنا نمته ساتف مالف كبين ربيتي أني كبين ربيتي أتي كبين ربيتي يو إلمنا أرموته ساتف خجبتو تاتي كبين ربي جبته ربي دا ولتبوتي ربي نمو سرا خفلوتا أبي ربي سرا كفلان سنجي إبر أكنتي سنديسو يو أتي أجيتها تالو خيسا هركا كباتي ربين هركا سنسرا باسوفتا كانوا بدو فيتوها ديرت فيتوها كبابتو وبالله التوفيق ربين بيا كينيا سن بيا أكا ربين جالتو أوليتي نجيان أكا ربين جالتو تربي خيسا قبر تخيساتي تقوم أرغن تخيساتي سبا سبلن موتاف بلسوما إسان أرغتو قوان إسان بإتمر كنيسينو تخيساتي نوتي أبا التتانو شوفير التتانو أبان في الهنروتين ألا قطني تكسي ربنا هقول جوهر كينيا سي إرى ددفت ربنا هباسو ربي ندن دهاتي وبسا في إيمانا هند كينيا فربي هخنو نجينا جرادا وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يسنين جرادا يدو سن جرادا نجينا جرادا جفادا